kabajamtoota hayyoota abbootii gadaa ilmaan fasasaa kabajamtoota gootota fasasaa waydu'anii galanii reerra Haji Hasan Libliifaa way galanii reerra Haji Ahmad Abbaa Haji Ahmad Jiloofaa way galanii reerra guyyaan irraa guyyaa dhufaatii jalqabaati yeroo muraasa baatii muraasa guyyaa carraa hiree murteeffannaa nasbee keessanii guyyaa murteeffannaa lubbuu teessanii harka keessan jiru hin dhufa Jawaar itti isinii kenna Jawaari Qeerro warra gaasaraa jirtu nagaa qabdu fayyaa jirtu nagumaami jarjaraa walitti dhufne isin bira dabruun nutti ulfaateetuma isin gorree hedduu galatoomaa wanni guddaan gara Baalee dhufne Baalee bakka qabsoon teenya irraa finiinaa turte biyya lafa gabbataa lafa miidhagaa isii kana dabarsanii kennuu diddaaf abboonni keessan zabana dukkanaasan zabana moobaayilli kun hin jirre zabana makiinaan kun hin jirre zabana alagaan biyya tana akka fedhati qircataa ture san keessatti abboonni keessan gabrummaan nu gaya yoo dandeenya iddaan buqifnaa yookaan ilmaan itti guddifne yaanii biyyatti qabsaa'aa turan san tokkoffaa dhufnee arguudha barbaanne kalammaffaa immoo qeerroo keenya qeerroo Baalee qeerroo Gaasaraa ka qabsoo waggoota dabranii keessatti adda durummaan qabsaa'aa ture aarsaa guddaa kafalaa ture kana dhufnee galateeffannee qabsoo itti aanuuf immoo qopheessuu barbaanne jechuudha. Abboonni keenyas ta'ee dhaloonni keenya waa sadiif qabsaa'e. Inni tokkoffaani biyya teenya irratti Oromiyaa irratti Oromummaa teenyaan aadaa keenyaan seenaan keenya qaqqabamuu akka hin qabne namaa gadii taanee tuffatamnee jiraachuurra namuunuu walqixa taanee jiraachuu qabna yaada jedhuun yoo ta'u kan lammaffaa qabeenya rabbi nuu kenne kanarratti baadheessa bareedaa ka jalli albuudaa ka gubbaan biyyee qotichaa ka bishaan irra jiru ka qilleensa bareedaa kana ka rabbi nuu kennee alagaan nurraa fudhate kanarratti nuyi qonnee orma gabbaruu osoo hin taane nuyi hojjetannee deega bulaa ormi kuufee deeqqifachuu osoo hin taane qabeenya keenya irratti abbaa taane humnaan beekumsa rabbi nuu kenneen carraaqqannee hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf jechuudha. Kan sadaffaa qe'ee teenya irratti dachii tana irratti lafa Baaleet irratti lafa Oromiyaat irratti mootummaa alagaan ergatuun takkaa'u alagaa qawween nu bulchuun yookiin immoo Oromoo doofaa du'aa alagaan ergatuun osoo hin taane ilmaan nu keessatti guddataniin ta gosti beeytuun ka sabni beekuun ka ollaan beekuun ka amanummaan isaanii shakkii hin qabne ka beekumsi isaanii ragaa qabu ka ummata naanne ka ummata tajaajilaniin quba keenyaan filannee heeraaf seera gadaa keenya irratti hundaa'e keenyummaa keenya irratti hundaa'e kanuuf tumaniin buluudha jechuun waan sadeen kanaaf qaqqabsoofne akkasii miti. Kaayyoolee sadeen qabsoo tana waggoota 50 dabre kanatti shasharafaatis taatu bakkaan gahaa turre. Qabsoo waa qofaan godhaa turan Huseen Buleefaa godhaa turan mareet laaraashuu fidde jechuu qonnaan bulaan keenya sirna abbaa lafaa jalaa sirna naftanyaa mareet lafa qabatee jalaa bayanii lafa ofiit irratti qotanii jiraachuu hanga tokko danda'an. Lammaffaa bara 1991 booda immoo Oromiyaan ijjattee ilmaan Oromoo afaan ofiitiin barachuu eegaluun waan amma dhaloota qubee jennuun kan moobaayila kana ol qaqqabu kana dhalchuu dandeesse jechuudha. haa ta'u immoo bara Haile Sillaaseen kufes lafti qonnaan bulaaf haa kennamu haa jedhamu malee ka imaammata itti baasu ka kibira irratti tuulu darguudhuma ture jechuudha.
gabana wayyaanetillee Oromiyaan haa dhaabbattu malee afaan Oromootiin haa barannu malee ergamaa nutti ergee kashuumee shaaru kan usaamsisu tuubboo fagoo dhaabatee kan usaamaa ture sirna akkasitti ture. Amma garamitti deemna? Mootummaa ummata keenya diinatirraa nuu hafte irratti imaammata gaarii nuu baasee nuu misoomsu jaaruudha jechuudha. Wanni ani isinitti dhufeef wal beeynaamii fagollee taatu wal amannaamii wanni ani isinitti dhufeefi ana filaa jechuufi miti sun rakkoon qabu isinitti himaan garuu immoo abadan dhumtanii lafarraa dhabamuu isinii wayya amma booda gubbaa gad isinitti shuumamurra gabrummaa hamaa jala galtan jechuudha. Wanni ani isiniin jedhu nama gaasaraa ta'u hankafa goo dhufe hin beeku. Nama gaasaraa ta'u gosa gaasaraatiif beeka, ummata gaasaraatiif beeka, aayyoo gaasaraatiif beeka, jaarsa gaasaraatiif beeka jechuudha. Kanaaf lafa kana agartuu ijoollee addunyaarra biyya baay'een deemean dhibba ol biitti badhaadhina akkanaa qabdu qabeenya akkanaa qabdu xiqqoodha jechuudha. Ammoo alagaa jalatti kufuun jallaan keenya isaaniin ajajamaa turuutu hiyyummatti nu geesse. Waan tokko isinitti himu addunyaa tanarra deemeera. Biyya Jarmanii yoo dhaytan baqataan keenya achi jiru harki 80 ijoollee baaleeti. Biyya Arabaa dhaqeetiin jira. Biyya Arabaa dhaqee baqataan achi jiru ashkarummaan Araba tajaajilu irra hedduun ijoollee baaleef Harargeeti. Maaliif odoo kana qabnu qilleensa akkanaa odoo qabnu lafa yoo gawwaraanan bishaan baasu osoo qabnu waan irratti darban magarsu osoo qabnu ilmaan keenya obboleeyyan keessan Saaraa Liibiyaa keessatti kaleen isaanii kan keessaa ba'u Atlaantikii hoggaa cehan kan qurxummiin nyaatee hanga qoosaan afaan Oromootiin qurxummiin haasaa jedhamutti kan ga'uuf maaliif? Kuni roorroo gabrummaa dur zabana Haayila Sillaasee alagaadhaan zabana wayyaanee kan ammoo du'aaf doofaa keenyan buluudha jechuudha. Gaasara rakkoon tun akka dhaabattu yoo ka barbaaddan taate qabeenya keessan irratti abbaa ta'uu qofa osoo hin taane qabeenyi keessan sirnaan akka isinii bulu dhugaa isinitti himu Baalee abbaan qabdu akkan argetti soofuma dhaqeetiin ture ganama kana soofuma dhaqee holqi addunyaa irratti galmaa'ee kun ka maqaa beekamaa kabajamaa qabu kuni karaa sirnaan qabu bulchiinsa sirnaan qabu harre keessa oola garuu biyya ormaati irratti biliyoonaan biyya alaati irraa fidanii irratti investii godhanii ittiin deeman jechuudha. Lafaasillee abbaan qabu isintu itti abbaa malee mootummaan har'allee akkuma alagaa sanatti biyya kana bulchaa jira jechuudha. Kanaaf tana keessaa ba'uu yoo barbaaddan akkuma reefu isiniin jee farda alagaatirra harree qe'ee keessanii filachuu isinii wayya. Nama isinii ta'u isin keessallee kanuma callisee arraba dheeratu ka orma jala fiigu sheellee qatu filina nama isinii ta'u filannoof qophaaya waaddan isin keessa deemtee waan isin jettu nan beeka numa itti fufaa filannoo hin annaa kaan humnaan cabsinaa hin kijibdi hin dandeettu hin jiru hagasii nagaa eegaa namaa walitti hin bu'ina baale shira hamaa isin irratti dalaguu eetan amantii walitti isin buusuu yaalaa jiran walitti illee isin buusanii jiran isinitti himu dachii tana rabbi uumemi samii tana rabbi uumemi kiristaana islaamaa waaqeffatallee kan godhe rabbi beeka amantiin ta dhuunfati biidiyoota waliiti miti amantii walitti hin bu'ina saba isin keessa jiru kaakkaaf akka malee dhufellee ofitti qaba dhagaya dur illee gaafa qabsaa turan abboonni keenya zabana keenyallee sabni maanu keessa dhufeefi miti Amaaraaf Guraageef kabiraa dhiisaati chaayinaan nu keessa jirtiimi haga carraaqattee jiraattetti haga nu kabajjetti haga wal kabajnetti
bakka fedhe yoo ka dhufu taate ilmi namaa haa jiraatu. Namaa walitti hin bu'ina, hin tuqina. Warri walitti isin naqu takka gowwaadha, takka sheeyxana, kana beeka. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsa, amantii walii kabajaa, walii kunuunsaa, wal bira dhaabbadhaa. Filannoof qophaa'aa. Gaafa filannoo ilma jajallaa keessaa baasaa, intala qaqqajeeltuutti filan. Isinin jaalladha, nagaan naa tura.